jedhu gabaan baatu shaggee namaan naatu jedhu namaan naatu argee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota badhaasa Mobile TV. Nagaan keenyaaf salaamtaan teenya idduma isin jirtanitti qilleensarraan wujee isin haadha qaban isin ijaa mee isin qophiin isin nuneeytan maal fakkaatti arra reektii ajaa'ibaa ni beektan waan isin himuun qabu. Reektii ajaa'ibaa kun maalii kan jettaniif reektii ajaa'ibaa gunjoo ni beektan kun waan isin himuun qabu sirba dhiyootana Simmararu beektan kan sirba leencoo guddinaa qabadee isin dhufe reektiin isin godhuutima jechuudha. Leencoo guddinaa Simmararu amma akkuma dhiyootan ni beektan nama boorchisaa ture. Asirratti jechuudha social media irratti nama boorchisee nama boojii ture. Kanaaf sirba leencoo guddinaa kan Simmararu yoo qabadee isin dhufe jira. Amma qophii keenyatti nufaana turan isin jaa mee leencoo guddinaatiin kan walitti dabarru ta'a gama reektuurutti haa dabarru. Warri channel keenya faayadatan asumaan channel keenya si keessaniis subscribe godhuudhaan jajjabeessaa isin jenna. Mee gammachee leencoo guddinaatiin meetti Boneeti miti beeka hayyee boneeti miti beeka meetti buufi boneeti miti an boo'ee tan si dhabee miti beeka boo'eetin si dhabee bonee miti beeka boneeti miti beeka boo'eetin si dhabee hayyee qaamalee boosii jitoo sosobaan dadhabee sosobeen dadhabee. Kaamalee boonsi ijjitoo boo'ee sosobaan dadhabee biraa deemte dhiyo anammoo osumaan viidiyoo tana neegirinaa yaachise gaa biraa deemte moo akkami iyyatti fuune sosobeen dadhabee boonetii miti beeka boonetii miti an boo'ee tan si dhabee qaamalee boonsii boneeti miti beeka boo'eetin si dhabee dhugumaan nama boojisa anuma boo'uun barbaade dhugaa isinii malee boo'uun barbaade dhugaa nama boojisa jechuun isin jechuun yaa amraati miti meettuuf qaamalee boonsii jitoo sosobaan dadhabee iyyallee sosobeetiin dadhabee meettuuf ilan jiru jedhu gabaan baatu shaggee namaan naatu jedhu namaan naatu argee. Gabaan baatu jedhu namaan naatu jedhu shaggeen namaan naatu dhugaa ollee ilaalee isiitu namaan rifanneessa akkasuma haas kan jiraan isiin namaan rifanne malee gabaan baatu jedhu gabaan baatu shaggeen namaan naatu argee namaan naatu meetti buufi. Gabaan baatu shaggee namaan naatu jedhu namaan naatu argee. Gabaan baatu jedhu gabaan baatu shaggee namaan naatu jedhu namaan naatu namaan rifatu dilanni kana jechuun silaa nama garaa laafu taate garaan dhaayee akkamiin akkasumaan jeeqan kayyetti sinlee kalmettanii hayyee mee itti fufi. Ta duraasa yaadannoo dureenis hin jechuudha akkatti hojjechiisan nama gaddisiisa wallaahi yoo akkasii tasaa akkana baraatti mee bichuu waan inni jechuudha hedduu keessa jita baroota eenyaa itti fufi. Raafus na baana saduftee na dalka walakkaa qalbii. Raafus na baana saduftee
نخافت هالكن ولك نفانا دفتين نخافت هالكن ولك هيتو Furbuke tan fagootti yaadaan si argaa boraatiin jaalala waliin boraafanne kalee qalbii furgukeetiin fagootti yaadaan si argaa qalbiidhaan jechuun dhageessee yaadaan alaalatti si argaa jaalla isaaniitu sana jaalla jabadduudha mana sila akkasii miti gabadduma boraatiin jaalala waliin boraafanne kalee siina yaadachiisa akkasiin dagannee irrallee jaalala waliin boraafanne kalee siina yaadachiisa boraatiin jaalala kan waliin boraafanne kalee siina yaadachiisa dhugaan nama boqee sirboonni beektaanii jira waan ammaan tana isin bira uummata yookaan hawaasaan na daawwatu jira jeetti malee sila boo'e boodaan boo'a ammatti dhiibsete boodaan boo'e isin garisa itti dagannee irrallee simmararuu tanaafaan sin dagannee ammalleen boraatiin kaleessa waliin boraafanne sina yaadachiisa kanaafaan sin dagannee yookaan sin irraanfannee an simmararuu simmararuu jechuudha simmararuu mata duree muuziqaa kanaa ta'ee akkasumatti simmararuu jechuudha kun mee dillin ittiin kun inni boraatiin kalee hojii boraafatan tana yaadatanne isiin homaa yaadanne hayyeetti fuufne simmararuu yoon kophaa dukkana ta'u simmararuu yoon kophaa dukkana ta'u simmararuu yoon kophaa dukkana ta'u itti fuufne simmararuu yoo guyyaan na dukkana simmararuu yoo guyyaan beektan gabaan isinii mun qabu guyyaan kun adiidha akkasumami guyyaan adiin guyyootti dukkana simmararuu yoo guyyaan dukkana mee maaltu ayyeetti filan jiru simmararuu yoo nammaddu jilbataa'e simmararuu yoo nammaddu jilbataa'e jilbani beektan gabaan isinii mun akkatti jilba hammatee jechuudha simmararuu yoo nammaddu jilbataa'e itti filan jiru yaada keetti mummukaa'e simmararuu yoo arguubattas dhageesse simmararuu yaada keetiin kan muka simmararuu yoo arguubattillee dhageesse yoo jaan arguubattillee akka inni keessa jiru jechuudha dhaga'uun ooltu kun simmararuu jechuusaati hayyeetti filan jiru gaaddidduu faana nadeesse simmararuu akka gaaddidduu faana nadeesse hayyeetti filan jiru kana miti anaaf kan nama lusila kanatti namite ammame eenyumna ila silaa kanaa miti kan nama lusila silaa kanaa miti kan nama loichu kan ati namite mee eenyutu na ila silaa kanaa miti kan nama kan ati namite mee eenyu kan na hilu kan na ribatu jechuudha kan na laalu ni jira meetti filan eenyumna ila daanduma kaleessa jaalalaan waliin irra dhufne har'a si gaggeessatan kunoo ittiin adda jinne daanduma kaleessa jaalalaan waliin irra dhufne har'a si gaggeessatan kunoo waliin adda jinne wallahi nin bawa amma isin biraan jira malee ni nin bawa itti fufilan simmararuu yoon baay'ee gala wallaalu simmararuu yoon ba'ee gala wallaalu simmararuu yoon ba'ee gala wallaalu ba'ee gala wallaalu jechuudha na dabachiisutti simmararuu mee maal siin jedha wallaalu simmararuu yoon baay'ee galu kophaako simmararuu mee maal siin jedha wallaalu simmararuu mee maal siin jedha wallaalu
Simmararu yoo guyyaan dukkana. Baay'ee galu kophaa koo simmararu yoona. Simmararu yoo bahee galu kophaa jechuudha. Sinnabu simboogo simmararu si argenna be argaamu simmararu maaf naan olfanne maqaamu. Simmararu isa dhabee si arkeen dhabee argaamu. Simmararu si arkeen dhabee argaamu. Maalan oomishni maraabu. Nama nimbooti rektumaan guru jira rektiirran jira malee sila nimbootu. Simmararu waan jedhuun jecha wallaalee simmararu dhoof. Waanin jedhuun jecha wallaalee. Waanin jedhuun jecha wallaalee. Simmararu mituuf. Simmararu dhoofkachuuf dadhabee yaale simmararu yaada kee gola dhageesse simmararu. Waanin jedhus jecha wallaaleetiin dhooffachuuf jecha wallaalee. Dhooffachuuf dadhabeetni yaaleetiin dadhabee. Akkamiin turte dandeesse akkamiin turte dandeesse viidiyoolee haalaan tolche bareeche jabaa keenya jabaa du'a takka sana caaltu nu bitiin jaanii laayikii godhee bitiin jira laayikii godhaafe isiillee latteessee misijji barreessu jirti simmararu tan jettu isiillee meebichu rifatti fakkaatte ani sammuu immoo irraan akka wayyaa'ee fakkaata akkasuma itti fufi. Taphattoota dubaraa fi dargaggeessaa kanallee isaan hundi laayikii qaban nama jajjabaadha. Taphallee haalaan taphatan isiillee warri taphattootallee laayikii qabdan itti fufi. Reektiin irri isinii goone kan leencoo guddinaati jechuudha akkasumatti kan amma dura sirba jeebas qossiin baasu. Simbaasu kan jiru jechuudha. Kanaaf kan irraan tanaa simmararu kan jiru reektii kan isinii godhe obboleessa keessan badhaasa moobaayiltiif reektiin isinii godhes tana fakkaatti akkasumatti jajjabeessaa akka viidiyoo biraa qabatee isin bira dhufu eenyu godhaa isintu godha jechuudha. Kanaaf kan hojii turees kan hojii turinis isin hundinuu galatoomaa isiniin jenna amma xumura qophii keenyaa waan hojii turtaniif galatoomaa gama barumsaa yookaan reektii yookaan barumsa appilikeeshinaa baay'eedhaan kan isin dhufnu ta'a. Hamman isin dhufnutti nageenyi keenya isin biraa ga'u kan isin illee nu biraa ga'u